Baay'een keenya sooshaal miidiyaa ni fayyadamna. TikTokis ta'e pilaatfoormota sooshaal miidiyaa kaan iskrool goonee ilaaluun ala ofii keenya gara addunyaa kanatti makamnee hojjechuu yaallee beekna. Tole haa ta'u, har'a pilaatfoormiiwwan sooshaal miidiyaa jiran keessaa fudhatama guddaa kan qabuu fi namoonni hojjetanis bu'aa guddaa kan itti argatan waa'ee yuutuubii haasofna. Viidiyoo kanaan yuutuubii eegaluuf maaltu akka nu barbaachisuu fi maaltu dursuu akka qabu waliin haasofna. Chaanaalii kanaaf haaraa kanneen taatan sabiskiraayib kan jettu tuquun maatii ta'a. Viidiyoo kanas laayik gochuun eegalaa. Jalqaba irratti kan jiru yuutuubii osoo hin eegaliin kan itti yaaduu qabnu aayidiyaadha. Aayidiyaa yeroo jennu kontentiin yookiin qabiyyeen chaanaalii kan koo maal ta'uu qabaa kan jedhudha. Fakkeenyaaf gara yuutuubii gaafa seennu viidiyoon nu ilaallu hunduu parpasii hojjetamaniif kan mataa isaanii qabu. Kanaaf nus maal irratti akka hojjechuu qabnu dursinee yaaduun nurra jiraata. Kontentiin koo kun waa'ee nyaataati, fayyaa namaa, intarteementii yookiin bashannanaa yookiin viidiyoo piraankii, tiitoriyaal viidiyoowwan hojjetaman kan irratti riyaakti gochuu, viloogii sanas ta'uu kana waan isiniif mijatee fi isinitti toleen aayidiyaa qopheessuun dirqama. Inni lammaffaan chaanaalii keenyaaf maqaa erga laannee akka fakkeenyaatti kan koo kun Oroo Viloog jedhama. Sana booda loogoo fi baanerii mataa keenyaa adda ta'e nu barbaada. Loogoon ani Oroo Viloogiif qopheesse kana fakkaata. Nice. Kunis salphaatti namni kamuu hubachuu kan danda'u ta'uutu irra jira. Baanerii kan jennu immoo kanadha. Chaanaalii keenya namni tokko erga banee booda gara keessaatti kan argamudha. Kunneen lamaan bifa nama hawwatuu fi hubachuuf salphaa ta'een qophaa'utu irra jiraata. Akkamiin loogoo fi baaneriin akka qophaa'u irratti viidiyoo akkan isiniif hojjedhu yoo barbaadan koomentii irratti na beeksisaa. Inni sadaffaan viidiyoo, oodiyoo fi footoo akka gargaarsaatti galchinee fayyadamnu barbaannu bifa koopiraayitii firii ta'een weebsaayitii irraa buufannu filachuun dirqama. Fakkeenyaaf kanneen akka peekseelsii fi peeksabeeyii akkasumas kanneen kan fayyadamuu dandeessu. Kanaan alaa yuutuubiin mataa isaarraa fuunee irratti deebisnee appilood yoo goone yuutuubiin koopiraayitiidhaan nu qaba. Kun immoo kufaatii hamaadha. Jechuun isin haa oolchuun viidiyootti aanuun akkamiin taamneelii viidiyoo hojjechuu akka dandeenyu, sadarkaa kam irratti moonitaayiz taanee kanfaltii akka eegalluu fi kaan irratti viidiyoo isiniif hojjedha. Isinis sabiskiraayib beelii cuqaasuun maatii ta'a. Viidiyoo haaraa appilood godhee dursee nootifikeeshiniin akka isin qaqqabuu fi galatooma.